ergi galteetu waggaa arfaffaadhaaf jirtaa. Erga biyyatti galteetu waggaa arfaffaadhaaf jirtaa. Waggaa afur kana keessatti ati maal hojjettee? Suuqii banatte moo mana miidhaginaa banatte moo maaluma hojjette? Yeroo hundumaa waa'ee hojii nu ibsaa ooltaa. Waa'ee hojii waan hojii hojjetamu nutti himta faati nu gorsita. Garuu ofii keetiyyuu umaa hin hojjenne, humaa tokko hin hojjenne, humaatti gadi hin baane. Naan jedhe namni tokko nagaa isiniif haa ta'u, akkam jirtu nagaa keessan? Ani nagaa koo galata waaqaa ta'u, dhugaa keetti ani hojii hojjechuu dhabuun koo ana baay'ee na aarsa. Mana keessa taa'uun koo baay'ee na aarsa. Otoo akkuma namaa hojii hojjedhe hojiin qaba jedhee laxlax jechaa qamqam jechaa warsaafaa qabadhee bahee galee baay'ee tokko nan boqadha jechuudha, nan gammadaas jechuudha. Osoo hojii qabaadhee tun haadha buutikii ta'e, haadha suuqii ta'e, haadha mana miidhaginaa ta'e, baqa haadha suuqii wayi mana uffata aadaa faa ta'e, yookaan immoo mana nyaataa wayii qabaadhee yookaan mana wayii bakka maal jettaan isin mana intarneetii faa qabaadhee yookaan mana suuraa faa qabaadhee hin danda'uun isin jedhe gammachuusaa dhugaa waaqa. Baay'ee nama boqachiisa. Ganzaba yookaan maallaqa isa argattu qofaa miti, an hojiin qabattee baatee galuun tokkoyyuu mental satisfaction jedhama. Har'a Ingiliffaan haasaa jechuudha. Boqonnaa sammuu namaa kennaa jechuudha habiibochee. So maaltu ta'e as keessatti? Otoo achi hin gahin garuu baay'ee ani waa'ee hojii, waa'ee gaaffilee hojii namni na gaafatee biyya keessa maal hojjetamaa waan akkasii yoo namni tokko na gaafate an bifa viidiyootiin yeroon isinii deebisu isinan miidhe moo isinan fayyade? Kun gaaffii kooti. Naa deebistu jechuudha. Isinan miidhe moo isinin fayyade? Informationii yeroo isinii kennu isinii miidhe moo isinin fayyade? Odeeffannoo garaagaraa yeroon as bahee isinii kennu isinin miidhe moo isinin fayyade? Anis adda baafachuun qaba jechuudha. Maaliif namoonni kun kabajamtoonni kun, hordoftoonni kun, dhaggeeffatoonni kun waan fayyadamuu qabu. Gaafa buhaaran immoo buhaaruu qabu. Gaafa kolfan immoo kolfuu qabu jedhee anatu itti yaada jechuudha. Kanaafuu viidiyoolee ani hojjedhu keessatti kan isin miidhe jira. Waa'ee hojii isaa ta'u, waa'ee gaaffii garaagaraa isaa ta'u. Piraankiillee isin buhaarsa isin hin miidhu. Ani garuu sin fayyada kun informationidha, kun gorsadha, kun waan irraa of eeguu qabanii, kun waan itti fayyadamuu qaban jedhee waan ofiin koo sammuun koo natti himanii sinitti himaa jechuudha. Garuu namni ana amma kana positive angiliidhaan fudheen baay'ee yaada kana namni sun garuu ana qeequuf yookaas ana gadi qabuuf yaada akkanaa kan naan jedha. Ani garuu karaa positive isaan fudhee jechuudha. Atuu ofii keeyyuu maal hojjenne ergi galtee waggaa arfaffaadhaaf deemta, humaa bu'aa tokko hin buusne cal jettee mana keessa jirta. Garuu hojii akkasii hojjedhaa jettaa. Ofii kee maaliif hojii tokko hojjettee nutti illee hin agarsiisne? Waan hojjechaa jirtu maal nutti hin agarsiisne naan jette jechuudha namni tokko siin keessaa. Egaa tokkoffaayi atuu ergi galtee zim jettee teesse mana keessa kan jettee fi zim jedheen teenya deebisa. Zim jedheen teenye taa'aa sin turre, amas taa'aan jiru. Bara jalqabaatii dhufee haga har'aatti taa'aan jiru jechuudhaan hojiidhumarra jira. Gadi bahee alaatii suuqii cufee suuqiin banne yookaas maal ta'e waan ta'e godhee maal ta'e waan hin goone malee ani hojii mana hojjechaa irra dhugaa waaqa mana keessa hojii ajaa'ibaatu jira. Hojiitu hojjetama mana keessattis jechuudha. Isinuu beektu hojii mana keessatti hojjetamu hojii baay'ee jechuudha. Tokkoffaa ergan dhufee hin teenye ergan dhufee guyyaan dhufee kaasee jechuudha. Hojii mana hojjedha. Bara jalqabaa keessaa. Kanaafuu bara jalqaba dhufee kakuu garaatti baachuu waggaa tokko dahuun guddisuun akkasii ittuma fufee jechuudha. Bara jalqabaa waggaa tokko guutuu garaatti baatamte. Jessa galechuun bakka garuma waggaa tokko jechuudha. Hin teenye jechuufan. Hin mateessee warra naan jettaniif hin jedhe. Itti aansee dahuunoo. Dahanii mucaa ofii guddifachuunoo hojii miti. Dahanii yoo nama qabaattee illee welcome, well done. Nama qabaattee yoo gad baatee hojjettes haa ta'u. Garuu kan irra filatamu immoo ofii kee guddifachuudha. Ani immoo kanan mana taa'ee fi wanti hojjetamaa jiru waan na jiraachiseef kalas waan kan biraa miti jechuudha hiccitiinsa.
wanti hojjetamaa jiru abbaa manaa niin qaba wanti inni hojjetu waan nu jiraachisaa jiru funuman taa'ee jechuudha mana keessa inuman ciisee fa'aa jechuudha mana keessa akkuma isin jedhatoon hojjedhe baay'ee gaariidha anuma sammuu makootiif gaariidha galii qofa miti anaaf sammuu kootiif gaariidha hojiin qabeechuun ganama shirshir jedhanii girgir jedhanii deemuun galuun qemqem jechaa galuun uffatanii of ilaala galuun hojii nama gammachiisa garuu kuno immaa isheetu kana anumatu guddisee hin teenye siin jechuuf haga ammaallee guddisaan jira mana kiyya guddisaan jira hojii mana keessaa hojjechaan jira namni hojii naa hojjetu hin jiru ofiidhuma koo mana koo keessallee hojjetadha kun immoo dhugaa waaqa kunu wanta guddaadha jechuudha kunu wanta guddaadha jechuudha kanaafi ani ergiin gale hin teenye isiniif immoo kan mala isinii dhahee waan tokko gaaffii tokko isiniif himu kun gaaffii keessaniif ta'a kun furmaata isiniif jedhu namoota tokko namoota nagaggaafatantu waan akkasii waan jiru viidiyoodhaan qopheessaa jechuudha namoonni kaanis ki'aa fayyadaman jedhe namoonnumti kaan immoo jechuudha biyya sanaa dhufanii as deemanii achis deemanii ta'uu fi didee ammas deebi'anii biyya sana deemanii biyya kana deemuu isaaniirraa osoo akka koo nama gaarii tokko isaan qabee mana kee taa'ee boqadhuun kanaan dura hojjette hin gaadda himu caafaa nu guddisii baqa manuma keessa taa'ee aduun sin gubiin qilleensi sin dhayin awwaarra sitti hin bahin kan jedhu tokko motoo argame immoo hojiinsaa iyyuu xargedee abadumaatti goota habiibti hojiin hojjenne ati biyya arabaatti hin hojjenne natti hojjette gahaadha dhugaa waaqa jechuun yoo galtanii of dandeessan baay'ee gaariidha isa jedhudha malee nama akkasitti dhiira gaarii tokko ta'e mana isaatiif ol bahee gadi bu'u argamee mana taa'i jedhee akkuma mana teessuuf baqa waan hundumaa sii mijeessee homaa sittiin hir'atiin waan kaffaltu hin dhabiin mana kiraayii waan kaffaltu hin dhabiin waan nyaattu hin dhabiin baqa kanaafuu mana keessa teessee boqonnaa argattee gaarii miti dhugaa waaqa gaarii dabar Ndi argamee ture kun ko filannoo isa jalqabaatidha. Mana keessa taa'anii abbaa manaa ofii kunuunsuu fi daa'ima ofiidhaan ofii bira taa'anii guddifachuu caalaan jireenyi kamillee hin jiru dhugaa waaqa. Osoo hojii wayii qabaattee namatti kennattee deemtee bara kana keessa immoo baay'ee namni yookaan yoo fira dhiigni kee akka keen ta'u ijoollee keeti. Ijoollee immoo beektu akka ishiin nama rakkistu amma akka ishiin rakkistu jechuudha. Haati immoo hin dandeessi jedhama haatiin obsitii fi jedhamu maaliif ishee dee waan ta'eef. Kanaaf ijoollee bira teessee haati guddistuu fi ijoollee ormi namaa guddisullee garaagarummaa qabu jechuudha. Manni keessa akkasuma. Kanaafuu otoo hunda keessaniif dhugaa waaqa hawwiin koo hunduma keessaniif warra achitti dadhabdan warra humni keessan dhume ol baatanii gadi buutanii ol baatanii dhiquudhaan gadi buutanii dhiquudhaan humni keessan warra dhume hunda keessanuu jechuudha. Gaariin tokko isin quunnamee dhugaa waaqa nama gaarii nama isin kunuunsu nama mana keessa isin kaa'eeyyuu baqa waan hundumaa isinii guutee mana keessan keessatti takka baatanii aduun isin rukutu takka baatanii bokkaan isin dha'u takka qilleensi isin dha'u takka baqa isin irratti hin jijjiiramu jechuudha. Yaa namni olii gad deemee hojii hojjetu waan hundumaa keessa oolachuu awwaara keessa oolaa aduu keessa deemaa oolaa. Qilleensa kana keessa oolaa deema. Ani ganarraa bilisa teenkis gaaddu dhugaa waaqa. Galata waaqaa ta'u manama keessa taa'ee fedhee waan barbaadu hojjetadhee nyaadha. Gaafa barbaade immoo sinfaana Ingiliffa Ameerikaa haaseeffataa zanaa'edha. I'm so happy because God gives me a very nice husband. Ingiliffa Ameerikaa jalqabamu. Wayyo gaafa aaruuf gaafa gammadu sinitti meera gaafa normaalii odeessa gaafa aaruuf gaafa gammadu garuu Ingiliffa Ameerikaa waan haasa'u na hubadhaa sinin jedha. Kanaaf hunduma keessanii dhugaa waaqa nama gaarii siniif haa kennu nama sin kunuunsu siniif haa kennu nama baqa waan hundumaa sinii guutu akka sin dhiphattan nama hin goone kana keessa akkamittiin jiraadhaan kanatti jiraachuu hin danda'u deemuun qaba nama sin jechisiisu siniin kenni dhugaa waaqa achi dhuftanii. Otoo boqonnaa hin fudhatiin amma hiriyaa tokkoon qaba dhugaa waaqa yeroo darbee cidha ishii dhaqneerraa gara Dubaayii dhufte jechuudha. Kanaafi
dhuftee erga heerumtee booda hojii maal hojjechuu barbaaddaree humaa hojjechuun barbaaddu jedheen gaafadhe jechuudha. Humaan hojjedhu boqachuun barbaada naan jette. Dhageessan manuma keessa taa'ee boqachuun barbaada. Bakka baay'ee hojjechaan ture yeroo baay'ee waan hojjechaa turee fi boqonnaa boqachuun barbaada. Mana faa keessa taa'ee mucaafaa nan dahaa. Bakka karoorri koo kanadha. Kanaaf achittis olii gad fiigaa olee asittis gadi fiigee olii gadi hin fiigu. Waan abbaa warraa kiyya hojjete nu gahasi nu gahuu qabasi. Argitanii boqonnaan nama barbaachisaa jechuudha. Sirriitti boqonnaan nama barbaachisaa. Dubartiin tokko immoo biyya Arabaatti baay'ee dadhabaa dhuftee yeroo biyya ishiitti galtu yoo heerumte gaa'ela godhattee dahuu qabdi dirqamadha. Dirqama ishii dahuu qabdi. Tokkoffaan waggaa dheeraa turuu dandeessi biyya Arabaa keessaa yoo xiqqaate 4, 5, 6 kanaa gadi namni turu hin jiru. Umurii amma kana immoo achi turte as dhuftee immoo lakki qoyi anoo faamilii pilaaningii fudhadheen hojii wayii immoo hojjedha yoo jette ta'e kun yaada dogoggora dhugaa waaqaa ilaalcha hin taanedha. Umurii ishii dabalaa dhufeera achi turte faanayyuu walitti qabamee jechuudha. As immoo erga dhufte immoo faamilii pilaaningii kana fudhattee karoora maatii fudhattee hojiin hojjedha yoo jette gara boodaatti rakkoo ta'uu danda'a. Booda immoo danda'a yoo jette jechuudha. Kanaafuu waanuma jiru waanuma hojjetameen waanuma abbaan manaa hojjetuun mana keessa tokkoffaa mana keessa yeroo teessu boqonnaa fudhatti. Isa duraa olii gad fiigaa turte aara galfachaa deemti. Qaamni ishii duraan baay'ee dadhabee butute kun ijaaramaa dhufaa jabaataa dhufaa. Bakka isa booda yoo waaqni isheedhaa kenne mucaashii garaatti baattee mucaashii garaa keessatti kunuunfachaa mana keessa taa'aa. Waan xixiqqaa mana keessa ishii keessa hojjetu mucaashii deessi. Mucaashii guddifatte. Isa booda irraa bakka waa biraa hojjechuu dandeessi jechuudha. Kuni warra abbaa manaa gaarii waaqni kennee fi aara galfadhaa bakka jedhedha. Kun carraadha baay'isee carraadha. Malee hundaaf guutamti kun. Nama hundatu biyya Arabaatii dhufee nama gaarii tokko argatee heerumee mana keessa taa'ee boqonnaa argataa miti. Meeqan isaanii kunoo dhufanii ji'a 3faatti kan dhiisanii deeman jiru. Ji'a 5tti dhiisanii 6, 7 waggaatti faa kan mucaallee araasii ji'a 2 kan dhiisee deeme nan beekan dhugaa waaqa sobaan jiru. Araasii kan dhiisee deeme baay'een beeka jechuudha. Kanagaa nama gaarii tokko osoo isaanii kenneera ta'e olii gadi hin fiiganii jechuudha. Kanaafuu yaadni koo maalidha dhumarratti yoon goolabe anammallee taanaan hojii hojjechaa jira. Tokkoffaa mana koo jiraachisachuun hojii isa hangafaati. Mucaa kiyya guddifachuun hojii isa hangafaati. Lammaffaa immoo ani asirraa sinfaana Ingiliffa Ameerikaa saasee gaafi kan Itoophiyaa kan Afrikaa saasee gaafi piraankii hojjedhus hojiidha. You know this? Kana fakkaata. Galatoomaa maalumaafuu yaada qabaannaan qeeqa barbaannaan jajjabina barbaannaanis naa barreessa anaasumaan jira. Gaaffii yoo qabaattanis dhufee sinfaana haasaa nagaan siniif haa ta'u.